kilaasteroota mootummaan naannoo Oromiyaa ijaaree xiyyeeffannaa kennee hoogganamaa jiran keessaa kilaasterri hawaasummaa kilaastera isa tokko. Kilaastera kana keessatti seektaroota 10 oltu argama. Keessumaayyuu hawaasa keenya fayyadamaa taasisuudhaaf galmoonni gurguddoon akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karoora xiqqii keessatti qabamanii hojjetamaa jiran. Inni jalqabaa dinagdeedhaan guddina dinagdee mirkaneessuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa guddina dinagdee hawaasa keenyaa mirkaneessuudhaaf karoora xiqqii qopheessee hojiiwwan tokko lamaan lakkaa'ee karoorsee hojiitti hiikaa jira. Inni lammaffaa fi galmi inni guddaan qabamee jiru hawaasa yookaan dhaloota dorgomummaa fi ammayyummaa qabu ijaaruu barnootaaf teeknooloojiidhaan cimsuudhaaf hojii hojjetamu. Sadaffaa irratti sirna ijaaruudhaaf hojii hojjennu. Galmoota gurguddaa kana milkeessuudhaaf kilaasteroota 4tti hojii qoqqoodee karoorsee yeroo yerootti gamaggamaa hojiitti hiikaa jira jechuudha. Galmoota kana keessaa kilaasterri galma kana raawwachuudhaaf qabame tokko kilaastera hawaasummaati. Kilaasterri hawaasummaa galma gurguddaa lama qaba. Inni jalqabaa ammayyummaadha. Dhaloota ammayyaa, dhaloota barnootaa fi teeknooloojiidhaan ammayyaa'aa ta'e uumuudha. Inni lammaffaa dorgomummaadha. Hawaasa yookaan dhaloota dorgomaa ta'e sadarkaa kamittuu dorgomee injifatuu danda'u uumuudhaaf karoora hawaasummaa keessatti qabamee hojiitti hiikamaa jira. Kana keessaa inni jalqabaa dhaloota dorgomaa fi ammayyaa'aa ta'e keessattuu dhaloota barnootaaf teeknooloojiidhaan gahoome uumuudhaaf seektara barnootaa irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamee hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Seektarri barnootaa seektara baay'ee guddaadha. Yoo xiqqaate barattoota miiliyoona 12 ol idileedhaan seektara keessummeessaa jiru. Hammasuma baay'inni barsiisota keenyallee lakkoofsisaa olaanaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaloonni ammayyaa'aan barnootaan qarame akkasumas teeknooloojiidhaan gahoome akka uumamu gochuudhaaf seektara barnootaa kanarratti xiyyeeffannee idileedhaan hojjechaa jira. Jijjiiramoonni abdachiisaanis bal'inaan argamaa jiru. Idileedhaan karoorri hojjetamu akka eegametti ta'ee immoo karaa adda ta'een hirmaannaa hawaasa keenyaa bal'aa karaa qooda fudhannaa isaa mirkaneessuu danda'uun inisheetivoonni barnoota keenya jajjabeessuu danda'an hedduu bocamanii hojiitti hiikamaatii jiru. Baruma kana qofa yoo fudhanne cabiinsa barnootaa keenya yeroo dheeraadhaaf nu qunname suphuudhaaf manneen barnootaa bu'uura boruu dakarraa jalqabnee ijaaruudhaaf hirmaannaa hawaasa keenyaatiin hojiin bal'aan hojjetamee jira. Bara kana qofa manneen barnoota bu'uura boruu hirmaannaa hawaasaatiin 2853 ijaaruuf karoorfannee hawaasni keenya gubbaadhaan hanga jalaatti maratee hooggansi qindeessee manneen barnootaa 2880% parsantii 100 ol ijaaruun danda'amee jira. Kuni cabiinsa barnootaa yeroo dheeraadhaaf nu qunname kana jalarraa suphu dhaloota dakarraa rakkoo kana keessaa bahuu danda'u fi dandamachuu danda'u barnoota keenyallee sadarkaa kanatti fooyyessuu nu dandeessisu uumuudhaaf manneen barnoota hamma kana ijaaramanii jiru. Bajata mootummaa malee hirmaannaa hawaasaatiin qofa manneen barnootaa kana ijaaruu dandeenyee jirra. Akka waliigalaatti waggaa darbee fi waggaa bara kanaa qofaan manneen barnootaa 20,180 manneen barnoota bu'uura boruu ijaaruu dandeenyee jirra jechuudha. As keessatti daa'imman miiliyoona 2tti siqan manneen barnootaa kana keessatti galanii barnoota isaanii hordofaatii jiru. Kuni galma dhaloota dorgomaa ammayyaa teeknooloojii fi barnootaan qarame uumuudhaaf qabanne milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Kan mana barumsa bu'uura boruu akka eegametti ta'ee mana barumsa sadarkaa tokkoffaarlee baay'inni barataa keenyaa hira daree fi barataa yoo laallu baay'ee wal caalmaa waan qabuuf kanas hirmaannaa hawaasa keenyaatiin sirreessuudhaaf bara kana manneen barnootaa 170 ijaaruudhaaf karoorfannee manneen barnoota 262 hirmaannaa hawaasaatiin ijaaruu dandeenyee jirra. Kuni parsanteejiidhaan olaalamu parsantii 100 oli.
barataan keenya daree mijataa ta'e lakkoofsa isaatiin wal simuu danda'u adeemsa baruu barsiisuudhaaf haala mijaa uumuu danda'u akka qabaachuu danda'u hojii hojjetameen manneen barnootaa hamma kanaa ijaaruu danda'amee jira. Kuni qulqullina barnootaa keenya irratti shoora guddaa taphachaa jira. Kan fixate jechuu yoo baannes yeroodhaa gara yerootti baay'ina barataa dabalaa deemu wajjin lakkoofsi amma daballe kuni jijjiirama guddaa in fida jedhameeti yaadamaa jechuudha. Bifa wal fakkaatuun diijitaal paarkii keessattuu dhaloota haaraa lammii haaraa amma jiru kan keessattuu dargaggoota teeknooloojiidhaan walitti madaqsuudhaaf humna teeknooloojii tisiqee teeknooloojii opereet godhee itti gargaaramuu danda'u uumuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa karaa seektara barnootaatiin karaa kilaastara hawaasummaatiin diijitaal paarkii akka inisheetiivii guddaatti karoorsee hojiitti hiikaa jira. Haaluma kanaan diijitaal paarkii 438 ijaaruudhaaf karoorfannee 304 milkeessuu dandeenyee jira. Kuni parsanteejiidhaan olaalamu gara parsantii 69 dhufaa jechuudha. As keessattis dargaggoonni teeknooloojiitti akka siqan, kompiitaraan fayyadamuu akka danda'an, akka dubbisan, pilaatfoormii garaagaraati irratti qooda fudhatanii of gargaaruu akka danda'an, sammuu isaanii ga'oomsuu akka danda'an gochuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. Baay'ee kan gargaaru ta'uu isaa hubachuun hin danda'ama. Gama kanaanis jijjiiramni lakkaa'amuu danda'u hin jira. Inni biraa daree dabalataa sadarkaa tokkoffaati. Akka reef kaase manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa bifa haaraan ijaaruudhaa fi waliin ga'iinsa manneen barnootaa keenya dhaqqabummaa manneen barnootaa keenya bal'isuun akka eegametti ta'ee hira daree barataa gidduu jiru dhiphisaa deemuudhaaf bara kana manneen barnootaa keessatti daree dabalataa 29,680 ijaaruudhaaf karoorfannee manneen barnootaa keessatti daree dabalataa 23,978 parsantii 80 milkeessuu dandeenye jira. Kurmaana itti aanu keessatti kan hafes ijaaruudhaan dareewwan dabalataa ijaaruudhaan haala gaariidhaan rakkoo barnoota keenya bira jiru keessattuu dhiphina daree jiru hanqisaa kan deemnu ta'uu isaa kaasuudhumaaf jechuudha. Bifa wal fakkaatuun daree dabalataa bu'uura boruu keessattis manneen barnoota bu'uura boruu 20 ijaarre kana keessattis daree dabalataa daa'imman kanaan dura carraan argatiin gara manneen barnootaa bu'uura boruutti akka dhufuu danda'an gochuudhaaf manneen barnootaa 287 ijaaruu dandeenyee jirra. Kun hirmaannaa daa'imman gara mana barumsaatti dhufuu baay'ee ol kaasee jira jechuudha. Kanarra darbee manneen barnootaa kana dabaluu daree dabalataa dabaluun akka eegametti ta'ee kanneen jiran immoo gara staandaardiitti fiduudhaaf moodeelessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa ture jira. Bifa wal fakkaatuun manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaas moodeelessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Manneen barnootaa moodeelessuu kan jennu kuni manneen barnootaa kanaan dura jiranirraa baay'inni daree dabalataa akka eegametti ta'ee barataan yoo dabalu dhiphinni akka hin dhufne staandaardiitti siqsaa deemuudhaaf hojii hojjetamu akka ta'e laaluun hin danda'ama jechuudha. Edaamni kanaa qulqullina barnootaa keenya fooyyessuudhaaf barnootaan lammii ga'oome teeknooloojiidhaan qarame uumna jennee galma guddaa kaawwanne sana milkeessuudhaaf akka nu gargaarutti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Bu'aan abdachiisaanis argamaa jira jechuudha. Kanarra kan darbe adeemsa baruu barsiisuu keessatti qulqullina barnootaa fiduudhaaf hojiin hojjetamu immoo of danda'ee hojjetamaa jira. Infraastiraakcharii yookaan bu'uuraalee misoomaa babal'isuun akka eegametti ta'ee keessoo isaatitti hojiin hojjetamu immootu bu'a qabeessa akka ta'uu danda'u. Hojiin sooft paawariidhaan kennamu adeemsa baruu barsiisuun kennamu immoo qulqullina akka qabaatu gochuudhaaf hojiin gargaaru hojjetamaa jira. Keessumaayyuu nyaata barataa dhiyeessuun ni jalqabaa kan laaluu dandeenya. Barataan keenya sammuudhaan qaamaan barnoota isaa kennamu sirriitti akka hordofuu danda'u, bu'aa qabatamas akka galmeessuu danda'u, firiin yeroodhaa gara yerootti jiru kan barataa akka fooyya'aa deemu gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii guddaa hirmaannaa hawaasaatiin dabalame, hirmaannaa hawaasaatiin deeggarame bocee hojiirra oolchaa jira. Kunis nyaata barataati. Barataa qabnu miliyoona 12 keessaa barataan mana barumsa bu'uura boruutirraa jalqabee hanga kutaa 4tti jiru nyaanni akka dhiyaatuuf
gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. As keessatti hoggansi keenya geggeessummaadhaan qooda guddaa fudhatee jira. Hawaasni keenya immoo risoorsii dhiyeessuudhaan qabeenya dhiyeessuudhaan qooda guddaa fudhatee jira. Kuni qulqullina barnootaa keessatti gahee taphachaa jira jechuudha. Fixatee jira jechuun hin danda'amu, garuu barattoota dhiyaachuu fi qabu keessaa gara parsantii 79 dhiyeessuu dandeenyee jirra. Kuni barattoonni tasgabbaa'anii sammuu isaanii barnootaaf kennanii qaamaanis qalbiidhaanis barnoota isaanii akka hordofan gochuudhaaf baay'ee gargaaree jira. Gara biraatiin akka galtee guddaatti kan laalamu immoo kitaaba barataati. Akkuma yeroo adda addaatti mariiwwan garaagaraati irratti hanqinni kitaabaa hin ka'a. Kuni qulqullina barnootaa irratti rakkoo akka qabu homaa shakkiin hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana yaada keessa galchuudhaan qulqullina barnootaa mijeessuu keessatti qooda kitaabni barataa qabu sirriitti ilaalee bajata guddaa ramadee kitaabota barataadhaaf dhiyeessaa jira. Bara kana qofa deeggarsa ministeera barnootaatii fi bajata mootummaan naannoo Oromiyaa ramadee gargaaramnee kitaaba guddaa dhiyeessinee jirra. Miiliyoona 4.8 kitaaba lakkaa'amu dhiyeessuu dandeenye jirra. Kun sadarkaa garaagaraatti kitaabilee ilaalamanii keessattuu gara gadiititti sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa dabalatee kitaabni hirri kitaabaa fi barataa gidduu jiru akka dhiphachuu danda'u gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kana cimsinee ammas bakka qaawwaan jirutti keessattuu kitaabileen bakka hanqina jirutti cimsinee kan itti deemnu ta'uusaa kaasuudhumaaf. Inni biraa kana goonee dhiyeessiiwwan barbaachisan dhiyeessinee barsiisonni keenya immoo ga'umsa qabaachuun isaanii murteessaa ta'a. Naannoo barsiisotaatti barsiisonni yeroo hunda akka qophaa'an, ga'umsa akka qabaatan, adeemsa baruu barsiisuu ammayyaa'aa ta'e hordofuu akka danda'an gochuudhaaf leenjiin barsiisotaa yeroo yerootti kennamaa jira. Kuni ga'umsa barsiisotaa keenya hanga dakaatitti dabalaa jira. Kana qofaa miti qulqullina barnootaa kana dhiyeessuudhaaf qormaatileen garaagaraa barsiisotaaf kennamaa jiru. Istaandardii karaa eegeen barsiisonni ga'umsa isaanii addaan baasnee waan isaan hanqatu itti guutuudhaaf yeroo gara yerootti madaalliin barsiisotaa, madaalliin ogummaa, ga'umsa ogummaa geggeeffamaa jira. Kuni qulqullina barnootaa keenya irratti karaa hiikoo qabuun rakkoo hiikuudhaaf deemaa jira jechuudha. Kanarra darbee barattoota keenya irrattis hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Daree seenanii barachuun akka eegametti ta'ee rakkoo yeroo dheeraa qorachaa turre keessattuu sadarkaa tokkoffaa irratti rakkoo jiru hiikuudhaaf keessattuu rakkoo barreessuu fi dubbisuu hiikuudhaaf duula guddaadhaan hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana rakkoo barreessuu fi dubbisuu hanqina barreessuu fi dubbisuu barattoota keenya bira jiran sirriitti qoratee karaa rakkoon kun itti hiikamuu danda'uun sirriitti akeekee jira. Kanarraa ka'ee barattoota sadarkaa tokkoffaa irra jiran barreessuu dubbisuu keessattuu barattoota kutaa tokkoffaa hanga afuraffaatti jiran hojiin barreessuu, ga'umsa barreessuu fi dubbisuu akka isaan qabaatan karoorfisnee hojjechaa jirra. Bu'aa qabatamaanis kurmaanota deemne kana keessatti argamuu eegalee jira jechuudha. Akka waliigalaatti yoo ilaallu dhaloota ammayyaa fi dorgomaa keessattuu barnootaaf teeknooloojiidhaan cime ijaaruudhaaf hojiin barnoota irratti hojjechaa jirru hojii guddaa, risoorsiin guddaan keessatti ramadamee hojiirra oolaa jiru. Hawaasni keenyas bal'inaan keessatti qooda fudhataa jiru. Bu'aa qabatamas galmeessaa kan jirudha. Firiin barataa galmeessaa jiru yeroodhaa gara yerootti jijjiirama fidaa jira. Kanaan laaluun hin danda'ama jechuudha. Adeemsi baruu barsiisuu keenyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa firii barataa cimsaa deemaa jira. Bara itti aanu kanas bara keessa jirruttis qabxiin barataa keenyaa akka fooyya'u keessattuu kan jalaatirraa cabiinsa jiru suphuudhaaf hojii hojjennu irratti dabalataan barattoonni bara kana qormaata biyyaalessaa fudhatan parsantiin dabriinsi isaanii akka ol ka'uu danda'u manneen barnootaa filannee barsiisota qopheessinee aanaa hundarratti sadarkaa jechuun danda'amuun tiitooriyaal kilaasii kennaa jirra. Kuni barataan keenya qabxii gaarii akkaataa itti fiduu danda'u mijeessuudhaaf baay'ee gargaaraa waan jedhu kaasuudhumaaf.